Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuutaatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jiranis nageenya waaqayyo saniif haa baay'atu jecha akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo. Akkasumas mastuun har'a maal nuuf iddee dhuftee jechuun keessanii nafuu mastuun har'a nama lama namoota akka badaa jaalattu namoota baay'ee tokko isaan kabaju akkuma nama kamiyyuu jireenya biyya hambaa keessa kan jiranii akkuma anaatis kan jireenya biyya hambaa keessatti jiraachaa jiranii mana madaamii keessa jiranii shamarree kana lamaan kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju kanan yeroo rakkinaa na bira dhaabbatan kanan yeroo gaddaa na bira dhaabbatan anan yeroo kolfena wajjin kolfanii kanan baay'ee isaan jaaladhu isaan kabaju isaanifanii baay'ee garuu akkasattillee hin danda'u garuu isaanifanii walaloo xiqqoo takka walaleessa jedhee tanan gara keessan dhufe akkasumas ka gurra nuuf liqeessa walaloo keenya dhaggeeffachuun duratti akkasiis ni jedha walaloo walaleessaa shamarree biyya hambaa keessaa walaloon kiyyallee waa'uma hiriyoota kooti todeessaa hiriyoota koo kanan baay'ee sin jaaladhu kanan baay'ee sin kabajuu jira kan akka kootii jireenya biyya hambaa keessa jiraattanii akkam nagaanaa jirtu ani nagaa kootas siniif jira akkam nagaa jirtu ani nagaa kootas siniif jira Garaamoti karaatu fagaatee yaa hiriyoota koo akkam nagaa jirtu ani naguman jira akkam nagaa jirtu ani naguman jira guyyaa tokko karaa fagaate kunillee dhiyaatee jaalala arguun keenya hin hafu aga guyyaa gaafa garootitti bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a guyyaan kun darbee guyyaa tokko arguun keenya hin hafu nus akka biyya baanatti biyya hambaahetti nafnu hundumti keenya biyya keenyatti ni galla hundumti keenya biyya keenyatti ni galla haga guyyaa gaafa sanii waaqayyo olii kadhanna bakkuma jirtanitti waaqayyo sinaatissu bakkuma jirtanitti waaqayyo sinaatissu hiriyoota koo kanan baay'ee sin jaaladhu kanan baay'ee sin kabaju kan yeroo kolfaaf gammachuu waliin dabarsinee kan yeroo gaddaatis gadda keenya waliin dabarsine jireenya biyya hambaa keessatti kan waan hunda waliin argine akkam nagaanaa jirtu ani nagaa siniif jira akkam nagaanaa jirtu ani nagaa siniif jira guyyaa tokko darbuun keenya hin hafu aga guyyaa wal agarruutitti bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a anis nagaan jira nagaa fayyaa naaf ta'a anis nagaan jira guyyaan kun inuma dabartee biyya keenyattis ni galla guyyaa galles dammoo kolfaa gammachuudhaani akkuma biyya hambaahetti olumaan dabarsine kanatti biyya keenyattillee inuma dabarsina hagasitti garuu obsumaan dabarsina obsaan aannan goromsaa dhuga jedha oromooni obsaan aannan goromsaa dhuga jedha oromooni hagasitti bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a anis nagaa siifniif jira nagaa fayyaa naaf ta'a anis nagaa fayyaa siniif jira akkasumas yaa obboleettii koo kan Dubaay jirtu akkam nagaanaa jirtaa oo imaalisi qabee jabaadhu hiriyaatoo wannumti hunduyyuu guyyaan ni darba guyyaan kun darbee guyyaa gammachuutti dhufa obboleettii koo hiriyaa koo waan baay'ee si jaaladhu kan Suudii keessa jirtu akkam nagaanaa jirtaa ani nagaa koo siif jira akkam nagaanaa jirtaa ani nagaa koo siif jira akkasumas nagaanaaf ta'ii bakka jirtutti akkasumas nagaanaaf ta'ii bakkuma jirtutti anis immoo nagaa siif jira bakkan jirutti anis immoo nagaa siif jira bakkan jirutti Omaamoti o'allee dandeenyee qorrallee dandeenyee beedullee dandeenyee lola madaamillee dandeenyee hinuma dabarfannaa barri numa darbaa barri ni darbaa taazabatun dabarre jedha oromoon uumamaaku barri ni darbaa taazabatun dabarre jedha oromoon uumamaaku akkuma sanii jabaadhaa hiriyoota koo guyyaan kun inuma darbaa jabaadhaa hiriyoota koo guyyaan kun inuma darbaa
kaayyoo biyyaa baaneef galmaan gahachuuf kaayyoo biyyaa baaneef galmaan gahachuuf biyya hambaa keessa teenya malee jaalanneetii muti biyya hambaa keessa teenya malee jaalanneetii muti. Akkasumas harmeen keenya yoo nu dawwaltu akkam nagaa jirtu ijoollee koo nuun jetti eeyyeen nu naguma jirra harmee koo jennaan nu naguma jirra jennaan harmee koo. Garuu jireenya nu keessa jirru maaltu nuuf beeka yoo anaaf si malee maaltu nuuf beeka yoo nu sadeenii malee. As dandeenye qorras dandeenye hojii mana hambaa hunda dandeenye tuma jiraanna. Anis yoo harmeen koo na dawwaltu akkam ilmoo koo nagaa jirtaa oonaan jettu ni yaa haadha koo anis nagaan jiran jedhaani. Garuu jireenya nan keessa jiru hundumtuu namaan beeku. Garuu jireenya nu keessa jirru hundumtuu namaan beeku. Wanta nyaannu wanta dhugnu dhabneetii muti yaa hiriyoota koo jireenyuma keenya jijjiirannaadha kan biyya hambaaatti nu darareessu kan nu darareessu. Yoo ayyaanni waggaa dhufe jenneen nutti dhaga'ama. Ganni yoo dhufe jenneen nutti dhaga'ama. Wantoota baay'een Itoophiyaa keessatti yeroo nu bira darbu nu garuu obsumaan asumatti walitti obsinee olumaan jiraanna. Waaqayyo immoo akkanumattuu wajjumaan nu haa jiraachisu. Obboleewwan koo hiriyoota koo kanan baay'ee sin jaaladhu kanan baay'ee sin kabaju. Bakkaa fi haala isin irra jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Akkasumas nagaa naaf ta'a ani nagaa koo taasisaniif jira. Nagaa naaf ta'a anis nagaa koo taasisaniif jira. Siniin jechuu jaaladha qaqqaaliiwwan too obboleewwan too nagaa fayyaanaa ta'a bakkuma jirtanitti. Akkasumas aga viidiyoo biraatiin olitti deebinetti hundumti keessanuu turtii gaarii isiniif haa ta'u.